Armeenko nambeele jennaani qurxummii qabdeena nyaachiste. Kitaabni garuu akkatti qurxummii qabanii nyaatan na barsiise jecha ayyootaati. Finfinnee. Soorata sammuu ilma namaa keessaa tokko kitaaba dubbisuudha. Finfinnee. Isa gootonni keenya baay'een itti wareegaman baay'oonni isaanii immoo ilaa isaan dullooman seenaa feenyummaa keenya jiraachisnee gama aartiin irraan ga'anneerra diina baduun keenya isa gammachiisuun oromummaan hin badu jennee afaan qabachiisneerra bara ammaataa sana dandamatee har'a ga'ee boriif ammoo dhalootni qubee nu jirree. Afaan awwaalame qabsoon ifa ba'e lafeetu itti cabe dhiigatu dhangale noo alii birraafaatu ittiin jaarsate arrammoo guddisuufi dhaloota kumaatama darajjee baaruu margaa kabbiitoo faatu ka'e goonee kan muuziqaa goonee kan walaloo ijaa bara darbee ba'aa jirra haloo kitaaba kanarraa dhimmi Finfinnee dhimma guddaa godaannisa Oromoof Oromiyaati. Kanaaf dubbiin Finfinnee gaafa ka'u kan rafe dammaqa. Kan garaa haadhaa keessa jirullee dhaladhu malee jedha kan du'ellee boolla keessaa socho'a. Dubbii Finfinnee irratti qoosaan hin jiru. Kitaaba kanatu jedha. Kitaaba Oromoo fi Finfinnee jedhu kana bakka inni jirutti barbaadaa bitaa iyyaafadhaa dubbisaa. Finfinnee Oromiyaa. Kitaaba Oromoo fi Finfinnee jedhuun dubbisaa jira. Kitaaba kana gara keessan dhufaa jira bitaa dubbisaa ogbarruu keenya jabeessaa nuti waliin waliif. Finfinnee yaa Finfinnee. Kitaaba Oromoo fi Finfinnee jedhu darajjee Baaruu margaatiin barreeffame yeroo dhiyootti isin biraan ga'uuf waan jiruuf bitattanii akka dubbistan asumaan dhaamsa kiyyan isinii dabarsuu barbaada. Kitaabni kun dhimma Finfinnee Oromoota Finfinnee keessaa buqqa'anii cunqursaan adda addaa irratti godhamee as keessaa dhiibamanii ba'an seenaa isaanii gadi fageenyaan kan xiinxalu waan ta'eef namuu bakka jiru kitaaba kana bitatee akka irraa baratu abdiin qaba. Kitaaba kana yeroo dheeraa itti fudheen hojjedhee waa'ee Finfinnee waan haaraa waan hedduu qaba. Dhangaa caaluu yaadannoo isaa kan haa caaluu hundi keessan naaf affeerama.